alattani jibbitanis nuti deebii wallaallee miti kabaanee sin gaafan deebii keessaa dhabnee dogongora taananu keessaa baane waan ta'eef laakiin wanti nuti sin gaafataa jirruuf uummanni dogongoraan itti amanee jiru kun akka baruuf ofii amantanii dhiiftanii dhugaa beekaa dhoksitanii wallaalaa taatanii isinumaaf rabbitu walitti beeka laakiin wanti nuti barbaannu uummanni akka hubatuuf uummanni jaahilummaarra jiru uummanni kufrummaarra jiru akka kijiba isin godhaa jirtan kana akka baraniif malee nuti deebii wallaallee ni beekna nu hubannee keessaa miliqne waan ta'eef kanaaf yoo kabaja amantaa keessaniif qabaattanii miidiyaa baatanii nama narrabsinaa gaafii tokko kaatanii waan gaafattan gaafii sayyoon ani beekan ta'e beekee isiniin hin deebisa yoo ani hin beekne islaamummaan deebii dhabdeemi beekaa hedduu qabdi kanaaf beekaa sanitti isin dabarsine isinoo abbootiin amantaa keessan nama arrabsa dhiirri keessan nama arrabsa dhalaan keessan nama arrabsa duuba eenyu deebiitti kennaree macaafamaaf baattanii yookaan shubbistan yookaan maaliif seexana narraa dheegettanii makaddaa jala kaattanii bultan yookaan suurawwan maaliif piroofaayilii kaattanii deemtan erga deebii irraan qabaanne ta'e amantaa keessan erga hin beekne ta'e waan beekuu qabdan wanti isinirratti dirqama ta'u yoo hin beekne ta'e duuba faayidaan isaa maali? Amma fakkeenyan isinii kaasaa islaamni tokko wanti inni dirqama jalqaba irratti beekuu qabu laa ilaaha illallah beekuu qaba tokkichummaa rabbii beekuu qaba ittiin aanseewum erga laa ilaaha illallah beekee hubateen booda akkaataa salaataa akkaataa itti kadhatu beekuu qaba maaliif jalqaba salaanni hin dursine beektanii osoo hin beekne salaatu yookaan kadhachuuf hin danda'u jalqaba beekuu qaba waan inni kadhatuuf saniif rabbiin isaa beekuu qaba hubatuu qaba awwalli isaa maanumti isaayyuu beekumsa irratti hundoomti laa ilaaha illallaan tun yoo hin beekne maal kadhataree hin beeku waan ta'eef isin maal keessa jirtanii beekumsa sanirraa alla bilisa namni amaneef amantan dhaaltummaa fudhattan amantaan dhaaltummaa miti dhaaltummaa kan walirraa fudhatu qabeenya lafa beekumsa seenaa abbaa faati ofii lafa isinii haan yookaan ammoo kaayyoo isaan irra jiran san yoo isaan illee hin jirre ta'e galmaan ga'uuf akkasitti dhaaltummaa deemtan malee amantaan dhaaltummaa miti yootiin fakkeenya obboleettiin ta'e kaatee waan barbaaddetti amante ishee dhaalteen amantu ati amanuu hin qabdu waan siif ta'u san waan si baasu san barattee hubattee dhugaaf dhara adda baafattee tiniini amanuu qabda malee jechuudha laakiin koottatii deebiitti kennaa yoo isin hin jenne nama arrabsitan dubartiin takka miidiyaa irra baatee nama arrabsuun qaanyii mikinaatum atiin kun haadha sagalee kee har'aa waraabbamu kana boru ilmoon tantee baatee yoo kaatee nama arrabsite ilmoo teetiin lolachuu hin dandeettu atoo akkatti jecha afaan namaatirraa bahuudhaaf bilisa ta'e yookaan ammoo fukkataa ta'e jecha qaanyii nama arrabsita waan ta'eef ilmoon ta'e atoo akkana jechaa turte beesiin jetti ilmoo ta'etu ol deebitee gorsachuu hin dandeettu dubartii miidiyaa irratti nama arrabsitu. Kadhiirallee haa ta'u. Sumayyaa Nagasaa. Kanaafi nama arrabsinaadha. Nama arrabsuurraa bilisa obsi dubbataan jira. Nama arrabsuurraa bilisa ta'a. Adabadhaa. Yoo amantaa biraati irratti illee kan guddantan ta'e haadhaaf abbaan keenya akkasittiin hin guddisne. Kanaaf safuu hin cabsinaa. Atiin tun yoo heerumuu baatte nama meeqas ilaallata. Dubartiin bakkoota adda addaatti ilaallatanii bara bultiidhaaf barbaadan. Nama meeqas ilaallata. Namni kun ilmaan tiyyaaf haadha gaarii haadha manaa gaarii taate anaaf jaartii gaarii taateedhanii si ilaallatan. Yoo ati fokkattuu taate moo ollaanis firris namnis miidiyaas guutuun dubartiin jecha akkana namaan jettu qaanyii safuudha. Kanaaf jecha hin taane jettaniillee namaan arrabsinaa jechi hin taane sun nu aarsee osoo hin taane nuti amma gorsa kanallee isinumaaf barsiisuma nuti barsiisaa jiru kanallee isinumaaf. Wallahi yoo rabbi irraa ta'e malee ilma namaatirraa nuti waan argannu. Kanaaf amala gaariin abbumaafi gaarummaan abbumaafi hubatuunillee eenyuuf abbumaafi. Yoo ati gaarii taate kasifaana jiraatullee gaarii ta'a. Yoo ati gaarii taate rabbiin irratti si gargaara. Ati mujrima namni aan ta'in. Wanti nuti sin gaafannu kuni ofii kennaa deebisuu hin dandeenye. Deebisuu miti akka baxabbadhee yoo alalchuun illee isinitti ulfaatee jechuudha. Baxabbadhee isin obaasuu hin dandeenya. Wanti isin gaafadhu kanaan wallaahi akka barbaadeettan laal
ufirra dhaabbadhe ragaarra dhaabbadhe bahee isin barsiisu wallaalee osoo hin taane kabaja isiniif qabnuuf jecha carraa isinii kaane deebii nuu kennaan. Maaf deebii nuu kennaan isin akka hubattaniif barsiisan tokko gaafa daree keessatti nama barsiisu kan barsiisu san keessa hojii manaa kennaafi kan barsiisu san keessa qormaata nuti asiin osoo isin barsiisnu asiin immoo isin qormaan kanuma isin barsiisne san keessa deebii isin ilaalu. Kanaaf ammas irra deebi'aati naa himaa yoo jettani ummanni kiristaana ettanii kan of waamtan beente ettanii kan of waamtan Iyyesuusin amanuu osoo hin taane Iyyesuusin xiqqeessaa jirtanii. Shubbistanii malee macaafa boraafattanii malee suufa uffattanii macaafa footoo ittiin kaatanii faaxee ittiin janattan maa waan ta'eef warra dhiirallee tajaajilaadha maalidha ettanii qarshii ittiin gurrattan malee waa tajaajilaan jirtan Iyyesuusin xiqqeessaa jirtan. Ummatallee karan taanetti waamaa jirtan. Jaalattanis jibbitanis akkuma macaafni jedhu Iyyesuus ani ergamaadha jedhe. Ergamaa waaqa godhuu hin dandeettu. Iyyesuus hancufa irratti tufuu hin dandeettu. Ilmoo xiqqishuu miti garafuu hin dandeettu. Bismaarri itti rukuttee miti namni tokko waaqa bismaarri itti rukutamee miti. Namni tokko dhukkubsatee amaliyaa gaafa ta'u namni waasinnaa fudhatee lubbuu nama saniitiif irratti farramamnee kifiyaan kaffalamee qaamni isaa baqaqsamee amaliyaa ta'a malee akkasumaan lafaa kaamee amaliyaan ta'u waaqni illee bismaarii hangana ga'u kana itti shakashakamee kan waraannamu inni si uume suni akkasitti waraannamuu hin danda'u. Amaliyaayyuu gaafa godhamu seera qaba. Bismaariin caqacaquu miti. Duubaati bismaariidhaan waraanname jetta bismaariidhaan saqqalame jetta mukarratti rukutame jetta muka tokko murtee falaxuudhaaf dammoo seera qabaa bara waaqa mukarratti fannistee to falaxuu miti qaxaqqaxuu miti ati sammuu akkamitti yaaddeetta manaa jirta duuba nuti isiniif malee bara ofiif miti atiin kun har'a dubbii nuti dubbannu kana beektee yoo dabsiteen teessitu irraa gaafatama. Kanaaf amma isinitti himaa Iyyesuus ergamaadha. Iyyesuus namadha. Iyyesuus kabajamaadha. Jaalatamaadha. Kabaja qaba ka xiqqeessaa jiru uummata kiristaanati malee. Waan dubbadhe kan hundaafuu ragaan qaba ragaa malee hin dubban. Nama akka kiyyaaf keetii dhalatee ji'a 9 guutuu garaatti baattamee akka nuti dhalannu kanatti garaa haadhaa keessaa dhalatee harma hodhee guddatee nyaata nyaatee dhugee rafee ka'ee sinii galee akkuma daa'ima kamiyyuu taphatee taphachuu miti haadha jalaayyuu badaa ture bariin taatu barbaadaa turte. Waaqayyoon ni badaa isatti bada duuba waaqayyo. Waaqayyoon ni nyaata, waaqayyoon ni rafa, waaqayyoon ni muga. Yoo inni mugu sanii eenyutu addunyaa jiraachisaa ture ree? Atumtu yaaddu sammuu akkamiitiin yaadda? Waaqayyo nyaata. Qaama saalaa qaba waaqayyo rabbii jedhaatu akkamiin kittaannata. Gisee ammaa bara jechuun in ulfaata. Ati mee yoo jettu mee waaqayyo qaama saalaa qaba. Waaqayyoon hin kittaannata. Warri sarraa kittaannate warri ija isa qabe sanoo. Gaafa kittaanan san maalitti qalan hoolaa muree muuqotiyyoo. Isa sana hoo nyaatee madaan isaa akkamitti fayyeef. Safuu bara. Yoo waaqayyoon akkana jettan. Yoo waaqayyoon xiqqeessitan, yoo waaqayyoon fuutaniitiin kittaannattan. Sheemi isinitti hin ta'u. Mee ofuma keessanii sammuu banaa yaadanii. Kana hunda kanan dubbadhu. Isintu deebii deebisuu wallaaleefi. Deebii deebisuu dhiistanii nu arrabsitan. Dubbiin ani dubbadhu kun immoo kijiba kan arraba miti. Dhugaarra dhaabbadheen dubbadha. Waan isin jettanan ofuma keessanii sammuu banaa isin hin jenna. Sammuu keessan banaa hubadhaa baradhaa adaba goradhaa yoo deebii kennuu wallaaltan dhiisa abbootii amantaa fidaa. Maaf nu baqatan abbootiin amantaa miidiyaa kanarratti beektanii deebiin hin jiru. Osoo deebii qabaatanii amantaa ofiitii qoramanii kiroo macaafni akkana jedha baasii bakka kana dubbifadhu namaan jedhan laa akka sheektonni kenna jedhan. Garuu immoo isaan bakka zaattiitti argaman bakka waa argatan malee bakka waan arganneen dhufan. Mikinaatum namni tokko qeesiin tokko miidiyaarra ba'ee akkana jedhee gaafa barsiisee dhufee deebiitti kenne deebiin hin jiru waan ta'eef qaanyiidha ni qaanaa ofitti qaanfata. Yootiin dammoo goda keessa taa'ee
qiddaasa yoo jiru waa argata. Namni yoo du'e fitaat irratti waa argata. Bataskaan yoo ba'u waa argata. Sanbata waa argata. Ayyaana jedhanii guyyaa takka hanga 30 jiru kan ayyaana dirribii godhanii guyyaa akkasii waa argata. Jireenyi isaa isaaf taate maaltu isa dhibee as dhufee deebii kennaree? Waan akkasiiti. Namni deebisuu barbaadan ammallee ulaan kenna isiniif banaadha. Kara seera qabeessan, kara naamusa qabeessan, amantaa keessan yoo deebiitti kennuu barbaadan malee anaan na gorsuu hin dandeettan. Kan na gorsatu islaama hedduun qaba. Alhamdulillah obboloota islaamaa. Maatiin qaba, abbaa manaan qaba. Kan na gorsatu qaba. Maaf baatee barsiista hoo jettani ganaan barsiisa. Ilmoon tiyyaa ganaa bahee sin barsiisa. Kanaaf kara kanammoo gizee hunda akkana taatanii nuti viidiyaa kanarraa waan argannu maalidha? Ajrii rabbii biraan argannu malee faayidaan keenyas karoorri keenyas kaayyoon keenyas kanaa miti. Hubadhaa kana nuyi karoora ittiin jiraannuuf qabna waan ittiin jiraannu